Qabuu fi aareetti. Muutira jirta. Saasii qabnu? Muutira jirta faasii. Muutira jirta barfirraa baasa. Ustaz daqiiqaa irratti fi qabi please. Yaa. Sanumaan godhe jiraara. Fayyaade galatoon. Let's go. Gaafin Hamzaa Sheek Jaabir nagaafate. Gaafii ta'an akkuma bira konnee gaafinti janaan deebine akkuma nama gaafinti janaan deebinittiin kutaa. Gaafin Hamzaa Sheek Jaabir nagaafate ati muslima. Dhageeffadhu. Maqaa ahlus sunnati wal jamaa kana eessaa fuute? Lafziin ahlus sunnati wal jamaa yookaan ahlus sunnaa jaamatuun quraana keessa ni jirti. Gaafin obboleessi keenya nagaafate gaafii bareedduudha. Baay'ee. Ani wayillee hin mormu waan beeku tokko ifatti hin beeku waan ta'eef. Ani amantaan tiyya Islaama. Muslima jechuun muslima amantaa Islaamaa amanticha hordofu jechuudha. Muslima yeroo jedhan. Muslima amanticha hordofu jechuudha. Na'am muslima. Ani amantaan tiyya muslima. Maali yoo siin jedhan amantaan tiyya maal jedhan? Muslima hin jedhan. Muslima kam isa amanticha hordofu Islaama. Amantichi sun tami Islaamummaa. Tana jeetan irraa gala. Gara lafzii ahlus sunnati wal jamaa jecha jettu tana kallattiidhaan lafzii maal jaaneen Allahumma salli ala Muhammadi manxuuqa barbaade. Kan dura durfamu manxuuqa dura durfama waan ta'eef gaafa manxuuqni dura durfamne achi booda kun dhufa. Lafziin kallattiin ahlus sunnati wal jamaa jettu kallattiidhaan hin jirtu akkuma rabbiin huwa sammaakum muslimiin jedhetti. Hayya tanan naa qabadha. Ammoo eessaa akka fiddee san inni bakka ittiin nagoosisuu ta'a. Kan lammaffaadhaati. Hadiisa keessaa ije. Hadiisa keessaa lafziin ahlus sunna takka as-sunna jedhamtu jiraattus kallattiidhaan walitti dhaabbattee maqruuna jechuudha kallattiidhaan walitti dhaabbattee manxuqummaan qaraanii ahlus sunnati wal jamaa jedhuun kun kallattiidhaan hin jirtu. Garuu immoo lafziin adda adda hin jirti. Sunna inni nu hin beekamsaanitti amana. Jamaa kan ammoo eenyudhaan walitti fidee kana walitti as dhiyoo hajaan taate kana bas godhee lafa kaa. Gaafii isaadhaa akkana hin deebineef hin deebine irratti achi booda naaf deebi'a. Ani kijiballee dubbadoon. Lafziin ahlus sunnaa takkaa haala. Ahlus sunna takkaa sunnii jaamtu. Sunnaa jaamu hin jira. Fakkeenya biraatti alaykum bisunnati sunnaati qabadhaa jira. Takkaawu jamaa jawulleen hin jira. Wayya al jamaa jee jira. Jamaa ishiin tun tuuta. Tuutun isin tame karaa waan anaa fi sahaban kiyya irratti ta'an. Achirraa eenyuun nama waan kana walitti qindeessiree sunni jechi jaamu warra karaa nabiyyichaa hordofu jechuudha. Karaa nabiyyichaa karaa quraanaatii fi hadiisaa hordofu jechuudha. Jamaa jechuun warra jamaa sunniyicharratti walirratti qabaman. Dhaggeeffadhaa laal. Warra sunniyicharratti walitti qabamanii sunniyicha hordofan. Saniin jamaa tuuta takka jaaniin. Kanaafuu sunnaa jechuun faallaa bida'aati akka fakkeenyaaf shuruuxa salaataadhaa faallaan islaamummaa al-islaama jennaan jedhee faallaa isheedhaa al-kubru jenna. Faallaan sunnaadhaa maal taatee al-bidaa bidaa taati. Faallaan jamaadhaa malee al-firaqaa firqaa taati. Firqaa waa'ee firqaa irrattis Nabi Muhammad dubbatanii jiran hadiisa keessatti manna kiyya bakka 73 qoodamaa. Yahudaa fi Nasaraallee irraa dubbatanii 73 kana keessa cufti ishiitu warra biddaati takka malee jiran. Takkittiin sun wahii aljamaa yoo alfirqatu naajiya jedhanii nu dubbatan ergamaan Rabbi alayhi salaatu wassalaam. Kun kan ani immoo wanni waan kana irratti fi dadhadheef lafzii tanaatiittu gamaa anas jira. Hiikkaa sunnii sunnaa fi jamaa jiru kanan fideef. Eenyu waan kana akkasitti godhee hajjettu taate baada erga saatiin yarraa wata boodaan dirgim godhee fidee kennaaf. Maaliif akka barbaachise? Kun kana daqiiqaa kiyya isaaf hin dhiisaa. Kun kana kallattiin immoo lafziin akka walitti maqroo jechuudha laal manxuuqan
qarar godhanii dubbisan kun hin jirtu jedhee fi deebiseef garuu immoo lafzi sunnii fi jamaatan akka jirtu raggaasiseetiif hin jiru yoo naaf hin raggaasine akka jeetu hadiisan saya fi fidaaf baarakallahu fiikum caraqya inni haa fudhatu. Thank you, Ustaz. Jazakumullah. Kalatan. Okay. Ustaz, amma daqiiqaa qabattanii atilleen daqiiqa 5. Yaa daqiiqa 5 qabadda. Naa qabi daqiiqa 5 iskuurratti hin qabadda. Laala ammallee hiika siitii fi gamanaa fi gamas naa deddeemin jenneen. Labziin tun Qur'aanaa fi hadiisa keessa ni jirti manxuuqaan jechuu akka gartee muslim jechuun jirtutti manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa'a wanni jedhu ni jira hin jiru guutumatti yoo hin jiraanne waan akkanaatiif godhatanii akkanaaf godhataniis takka gaafachaa jiru jara kee wanni niin gaafachaa jiru namtichi dura maqaa kana moggaase silaa rabbiin hin moggaasne nabiin hin moggaasne beek maqaa ahlu sunnati wal jamaa'a jiru walaa qoshaasha kana jala deemu haa salafii sunnii shi'aa kana hunda namni moggaase tokko hin jiru beekan. Okay? Maqaa kana namichi dura barreessee lafa kaa'ee eenyu ja'ama. Maaliif barreessee mi qaban? Eenyu ja'ama namichi maqaa kana moggaasee akkana ebaluuti. Zamana akkanaa keessa moggaase. Sigalee kitaaba akkanaa keessatti moggaase tana. Kutummaan gaafeetii yaadu tana fixadhe. Okay. Daqiiqaa san teessan kaasee fixattee Rakkoon qabu isumaa asirra qabata. Ayyee Ustaaz Muhammad banadhu dubbadhu amma waan inni gaafate kanarratti eenyu barreesse eenyu jaamaa maqaan isaanii eenyu hajii irratti inshallah deebisaan ufanni Ustaaz Muhammad kheeti carraan fiixate obbolees naaqa bishaan isaati Reset godhiif daqiiqaa 5 san. daqiiqaa haarootti aanaaf qabu keessatti warratti naaf qabna animmoo gagganaas booda gagganaa wulii daqiiqaa xiyyaa badan hin dhiisu hayyee innillee akka hin dhiifne haasa fedhe haasa irratti fedhe anallee dhawus obboleessa keenya gaafin xiyya hin deebinee je animmoo wallaahi hin kijibu deebisee deebin jiraan labziin kallattii manxuuqaan naan deebine jaane manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa'a jettu kallattiin hin jirtu jedhee fi ibsee garuu immoo hadiisa keessatti illee kallattiidhaan manxuuqaan ahlu sunnati wal jamaa'a jettu hin jirtu jedhee fi ibseef garuu immoo sunnaan jaamtutu ni jirtiin jeetin jira inni amma akka sunnaan jirtu beekeet akka jamaa'aan jirtu beekeet ta inni gartee barbaadaa jiru kallattiidhaan manxuuqan ahlu sunnati wal jamaa'a jedhu barbaade obboleessa keenya qaqaalin tanammoo kan jirre ibseef hin jira sunnaan jaamtu immoo ni jirti la fakkeenya famsaan shuruuta salaataa yeroo inni nama garaafise haaya shuruutu salaat alawwal kan duraa al-islaamu jenna faallaan islaamummaa qabaatudha faallaan islaamummaa maalire al-kubru jee barsiisa famsaan akkas yaa faallaan islaamummaa rakko ofriidha akkas tayyib kanaafuu sunnaa jecha jaamu kana alaykum bisunnati sunnaati ya qabadhaa jilaal sunnaa jechuun maal karaa la qabadhaa sirriitti karaa kiyya qabadha jedhanii dubbatan karaa kiyyaa fi karaa warra bakka bu'oota kiyyaa afran Abuubakir Umar Usmaan Alish jara afran kana naa qabadhaa jira rasuulli rabbi alayhi salaatu wassalaam sunnaan tun dubbatamti alaykum bisunnati inumaa sunnaa mansanna jaa'u inumaa barlaallu sunnaa kana dhiisi qubeen jechi sunnaa jaamu saa jaamu kunu dubbate mansanna jedhee baay'atee jira la tokko kana sunnaa jechuun nama sunnicha karaa rasuulaa hordofu jenne faallaan sunniidhaa bidaadha jenne tanaaf immoo ulamaa'ii keessa yookaan sahabaa sahabtichuma keessaan fidaafan taabiyallee dhiisi
أتباع طابيا الذي استلام زانا كسابان فرنين بيغا يون سابا في هديف وحيين ساب تجربوتي نبي ربوتي نبي مالف كان قودني جايتي نتي فلما وانتي نبي وانتي فكان نفرن تتوكو كان أمو قروا كان نبي سنة رس ندوب بده جماعة رسك ربي ندوب إرجما ربي ندوب بده رجاني مير كان يساف جماعة برادين إرجما ربي عليه الصلاة والسلام مالجد حديث براخي ست واي حديثا أمني غيا بكا ترباتمي سديد يدان قودمان يجي ترباتمي لا أمني قودمين سومتا خنا الراخان كي نبينو ندبطن ترباتمي لما وري بالذات يهودا بين النصارى يهودان تو أرباتمي تكتي نصارى مالي تو أرباتمي لما وان جميعون دونغرو بعد ورز جل جرى نفس الرسن جيت واي يهودا بين النصارى إبسن يهودان بكا ترباتم تك النصارى بكا أربعة مليون لما جاء واي يهودا في نصارى والرئيس دروا ومتى ساد دراسة نو إبساني بيان ساني نو لبقاني ومتى ساخنا رامو ومن هي بكا تربعة من سديت قدمني تربعة مليون لما والرأي بالذات كلها في النار إلا واحدة استثناء بقولتي تتكمل من هم يا رسول الله جانين إلا ترى ورأنا في صحابك يا إرتي تهملي هندي سانيتي ورا بالذاتية شوف إذا نتي سنة جعل السنة وجاني ورا قرآن في حديثه هرد فنجتشو لا بكت جعل السنة لان لفظي تولدت بدلال بكتنا كسني قلت ترى ورا أنا في صحابك يا الرجل نرجع خيو تتاتي شوف نتي وان كرا رسول ربي عليه الصلاة والسلام هرد فاجن نوجج وان فرقني بايتني جتشا نبين كانوا دبتني أنا في صحابك ورا خرا صحاب أنا في صحابك يردفن جمام زان صحابك ينردف كلون نبين دبتجر أنا في صحابك يجد دبتجر أوفو ما بجتشو طيب صحاب تيجو مهنا تيتو أهل السنة والجماعة نمر كنيس إني صحاب تيجو خيون أنجره تاب قريدا ناس بداف بارك الله فيكم هنگا دقيقان يرمتو التناسى جمع ببرات عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها أبدا وعدوا الرتج عنينا جبيس ساجن بالنواجز قرن فوتي سنتنان ما جيتو قرن فوتي سنجتون وإياكم لبوتي سنفقي ساجن هنگن بارك الله فيكم obboleessa keenya khutbaa godhu jira rabbi sarraa jaalatu ani wanni nin jeen jara keenya wala dila kana naa haasee hin jenneen namni maqaa kana baase eenyu zamana kam keeysa kitaaba kam keeysatti qacelloon na dhageeffadha ahlu sunnati wal jamaa'a jecha ju'u kana wala sunnaan akkana ebaluu kana hiikamee maarree kana hiikamee jechaan jiru rabbiin subhaanahu wa ta'ala eega silaa jechuun malamaa kana jeetiin dhiisa garuu haasawaa keenya daqiiqaati jedhii fayyadama rabbiin subhaanahu wa ta'ala walaa tamuutunna illaa wa antum muslimuun muslima taatan malee hin laal namni tokko waggaa wanni takka hin gahinii fi waan biraa barbaadaa beera maqaan muslima jedhamu kun nuuf hin geenye waan biraa barbaadanna akka taargaa gartee makiinaatti warri jedhee deddeemu rabbiin amma qur'aana keessa dubbatee inna alladhiina walaa takuunuu min almushrikiina je mushriktoota irraan ta'inaa je inna alladhiina farraquu diinahum warra diin isaanii adda qoqqooddate diin isaanii adda babbaase kuni sunni kuni salafi kuni jinni kuni maarre warra kanarraan ta'inaa siigale warri islaamummaa muslima jechuun kun isa quubsuu diddee ani ebaluu cina dabalate maqaa gartee nabiin alayhi salaatu wassalaam dhab godhee lafan kaayiniif maqaa rabbiin dhab godhee lafan kaayiniif hacina dabalate mushrika qulqulluudha guyyaa borullee milkaa'u rabbi biratti wallaahi islaamummaa amantii ta'e muslimummaa maqaa keenya rabbiituun hunjee huwa sammaakumul muslimiina min qablu wa fi haadha rabbiin muslima isiniin jedhe durillee arrallee
durillee arrallee muslima isiniin jee ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون مسلمة تعتملين برندو فينا سيغلي أما اللي رسول عليه الصلاة والسلام المسلم أخو المسلم جي أما اللي نبي عليه الصلاة والسلام والربين مكا اسم باسين إفياما مالي والنسان جنان مسلمون مالا نبي تجي سيغلي لكي خنن قوبسو مكا خنا جنتي خنا دبلنا جاني مكا خنا فيدتن أني مكا خنا كمت رفي eenyu kana godhe gamanaa walif fidan maarree walif fidanii gaafin tiyye jiraxe gaafin tiyye eenyu namni maqaa kana moggaase gaafa moggaasu jechuun nabiin eegan moggaasin rabbiin eegan moggaasin maal ta'uuf nuu moggaase eenyu waan ta'eef nuu moggaase zamana kam keessa moggaase kitaaba kam keessatti nuu moggaase maqaa أهل السنة والجماعة جوخنا سيقالي فكينا فما قانتين عابدين مؤمنين أجرا أنا ما قانتين عابدين يونجي أتشيفي أتشي ولي ققورا وصو ربي مكاخنا ناباسي جرو سيقالي وصو اللهان أتي مسلما ننجي اجرو لكي مكا الله خنا فنتاني قرآن خيست قانتين عابدين تجرا نتي أهل القانتين عابدين يوجن ما فكينا يوجد جتشي بك عداد جرا سيقالي أهل القانتين عابدين أهل المار يوخن جن تاتي مكا ربي خنا تفني برادي مرجام أين ينمتج مكا خنا مقاسي زمن خم خيسا مقاسي مالي سبب نين مقاسي ربي تو مقاسي الجيني مو مكا خنا تنتيني سيقالي warri maqaa rabbiin baaseef amantii rabbiin irratti isaan dhiisarraa achi buqqe'ee amantii biraa baafatu mushriktoota je'ee Allahan hime mushriktoota san taana osoo Allahan wallahu yad'uukum ilaa daari salaam gandana gayaatti isin hayaama muslimataha malee na biran dhufina وأنا أول المسلمين جي نبي عليه الصلاة والسلام أنا جل قمني مسلم توتاجي سيقالي تناف نمتشي باسي خون إنيو خطابة خم خيسا باسي زمنا خم باسي ماليف باسو دنتي تولي أيه يراكين مال جدا أستاذ اتفو في